obboleessa kiyya obboleettiti kijiba akkanaa kana arga maa qabanii nun garsiisin eega abaa'oon alaabaa qabatu kalolu arganii bar zamanni zamana teknooloojiiti waraanni ammaa miti gaaf TPLF shaabiyaalleen dur loltu gaafa darraa naannoo Tigraay keessatti OPDO rubbuu isin xafuufanii ruu isin xafuufan OPDO bar isin jala deemaa viidiyoo zamana seniyyuu qabdanii zamana CD fi moobaayilaa fi teknooloojii fi neetworkiin hin jirreyyuu qabdanii zamana kanatti bakka qabattan intervii gochaa jiraattota naannoo sanii eerpoortii qabattan namoota boojitan warroota booji'anillee bar amma san itti isin deebe warroota booji'an amma ka Tigraay kijiba soba laala namni waraana deemu tokko naayikii namni kaatu naayik jechuun bar maarkadha kophee maarkadha Adidaas Puumaa Joordan manaamu warra liqinxoota warroota boonaaf kaatamu malee namni lola deemu aggaa kophee qiqqittu akka wobotti gaara keessa kaatee deema malee namni yuunifoormii kijiba jinnii asitti godhanii daqiiqa lamatti kana boojinee jira mana Tigree takka boojine Tigree takka kuffee xeellaa kijiba yaastan kijiba keessa likkii isin galchiti jara jechuudha kana boorati isin deebi'a hiriirri boon yaamame warri biltsiginnaadhaa kakaayoo kana yaamaaf bu'aa lama keessa argata bu'aan tokko yeroo ammaa kana nafxanyoonni maal jechaa jiran adda bilisummaa Oromoo shanee fi TPLFitti gocha kana raawwachaa jira jechaa jiran dhagaa guyyaa kaleessas warroota nafxanyaa Amaara fixan akkanatti dhumanii miraama irratti uufisan sanuu I think kana propaganda adda addaa yoo fakkaata maal jennaan dhiigni hin jiru madaan hin jiru bakki qawween dhee hin jiru wanni takka hin jiru miila warra kaanii ciisanii propaganda addunyaatti dalagachuuf TPLFin ummata qulqulluu ummata lola keessa hin jirre fixaa jirti jedhan tokko milishaa ta'uu mala akka ilaalcha kiyyatti miidiyaa irratti wanni kun facaafamee hargufamee nullee hafarsinee piippiin akka waan bu'aa keessaa argachuudhaaf viidiyoo dookumantarii kana dalaydee addunyaatti dhiyeessuuf laa UN'tti dhiyeeffatti Jeneevatti dhiyeeffatti bakka adda addaatti maaliif hoomacha akka qabatti gaa addunyaan guutuun abiyyiitti kaatee jirti nama akkanatti ummata nagaa fixaa jiru TPLFidha ho'aati ummanni kun ummata shororkeessadha jedhanii jaarmee TPLF shororkeessummaadhaan galmeessuuf waan dadhabaniif hin dadhaban gaa dadhabanii dookumantarii sobaa kijibaa dhara adda addaa kana dalaganii TPLF shororkeessummaadhaan himachuuf takka lammaffaa Oromoon ammootinuu naannoo Amaaraa dalagame miti naannoo Amaaraallee hiriira balaaleffannaa sirnatti warra TPLF balaaleffachuu ni gaggeeffama jalqaba Oromiyaa irraa ka'e kun naannolee hunda keessatti ni deema Oromiyaan ammoo kan barbaachisan ilmaan Oromoodha sabboontonni qaqqaaliin obboleessa kee kasii qabsaa'u Oromoo irratti hiriira baay'isiin jedhan qabsaa'ota keetti irratti hiriira baay'isiin jedhan Jawaar Mahaammad irratti hiriira baay'isiin jedhan obboloota keenya bakka arganitti ajjeefamaa jiranitti hiriira baay'isiin jedhan qeerroo fi qarree Oromoo irratti hiriira baay'isiin jedhan warra ajjeefame ka du'e ka hidhame ka reebame mandaa keessa jiru irratti Addisuu Araggaadhaa barruu peejii takkaatiin hiriira nuu bahaa jedhanii uummata Oromoo baasaa jiran jechuudha. Sobanii akka nama TPLFin balaaleffachuudhaaf bahutti jechuudha. Kaayoon isaanis keessaa tokkoffaa maali? Jawaar fa'aa manidhaa keessatti akka turan godhu uummanni Oromoodhaa isaan hin deeggaru. Uummanni Oromoodhaa nu deeggara PP deeggara biltsiginnaa deeggara jedhanii waa yaataniif. Lama uummanni Oromoodhaa PP biltsiginnaa amanaa biltsiginnaa jaalatan. Uummanni Oromoodhaa maajoriitii Itoophiyaati. Maajoriitii biyya Itoophiyaa keessatti warra bakka guddaa qabuu fi jijjiirama Itoophiyaa keessa dhufe. Ka TPLFin biyya yaase UNHCR'n ka beeku Jeneevaan ka beeku neetoon ka beeku gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa ka beeku qeerroo fi qarree fi uummata Oromooti. Gahee leencaa fi parsantii 95 ol qabsoo jijjiirama amma dhufe kanarratti wareegama qaalii kan kafale jechuudha. Uummanni kun kaleessallee TPLF irratti hiriira bahaa ture. TPLFtu ajjeesaa ture. TPLFtu reebaa fi hidhaa ture. Sirna yeroo sanis isaan toggonaa ture. Amma ammoo uummanni sun deeggarsa nu garsiisuudhaaf TPLF balaaleffachuudhaaf hiriira bahanii jetti tokko kana. Lama Oromoo wata bahu maal qabatee baha? Dhaadannoo fokkisaa jaalmarroo balaaleffatu. Dhaadannoo fokkisaa Jawaariin balaaleffatu. Jawaar jechuun namni boru hiriira bahu nama Jawaariin balaaleffatu baha. Nama Baqqala Garbaa, nama Dajanee Xaafaa, nama Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, nama Abdii Raggaasaa balaaleffatuutu bor hiriira baha. PPP biltsiginnaadhaaf. Oromoon kanan beekatu hiriira bahuu deemaa bara. Yeroo kana gootu kan lammataa ABO
waraana waboo adda bilisummaa Oromoodha siif jedhee gaara keessa beelaa fi dheebuun osoo hin jedhin qorraa fi aduu qabban osoo hin denne akka keetitti qurxii fi xibsii nyaatee osoo jiraachuu danda'u. Biddeena oowwaa eelee irraa buute kaadhasaa osoo nyaachuu danda'u. Siif jedhee lammii isaatiif saba isaatiif ummata isaatiif jedhee gaara jirurratti hiriira ba'uudha. Kaayoon deemu kaayoo lama adda bilisummaa Oromoo ABO fi TPLFin galmee shororkeessatiin gam paarlaamaa Itoophiyaatti paarlaamaa Afrikaatti barreessee jira biyya galchee jira xarayaa. Gamtaa Awurooppaatti illee jira tana lammii dadhabe jedhee galchee jira. Terroristii shororkeessan himatee jira. Jara tana ammoo uummanni Oromoodhaa borba'u konformi godhaaf jechuudha. Jaalmarroo shororkeessadha jedhee hiriira baha. Waboon adda bilisummaa Oromoodhaa shororkeessadha jedhee warra hiriira bahuudhaaf deemu warra hubannoo hin qabne laa. Kanaaf hiriirri bor yaamamu hiriira Oromoon Oromoo irratti baatu. Hiriira Oromoon Oromoo cabsuudhaaf sakaaluudhaaf eenyummaa keenya aayidentitii keenya nurraa jijjiiruudhaaf. Maaliif kan kun ta'e Abiyyi humni lamii inni dadhabe humna kana lamii. Namni jaalmarroo qofa arra wallagga keessaa balleessuu dadhabe. Kumaandi poostii Biraanuu Juulaatiin hoogganamu waggaa lamaa ol irratti labse waraana raayyaa ittisa biyya poolisii humna addaa Oromiyaa milishaa poolisii gandaa hidhataa kan hundi itti bobbaasee jaalmarroo qabuu dadhabe. Ji'a sadii naa kennaa jedhee bar Biraanuu Juulaa yaa Oromoo warra mee jara jala Biraanuu Juulaa baran jaalmarroo ji'a sadii keessa balleessee siin karsiisaa jedhee bar viidiyoo jira siniif hinna viidiyoo siniif hinna ragaa wajjin isinii dhiyeessina. Jaalmarroo hanga irraa qabuu dadhabe. Hanga irraa waboo tokko booji'uu dadhabe. Waboon humna addaa osoo leenjii gaan kenniniif waraana adda bilisummaa Oromootti argan kartanii booji'anii warroota dhaameef gulukoosii yaala barbaachisu hodhaa waan adda addaa fudhaafii jira waboon. Isin obboleeyyan kenna isin najjabnu isin miinu jedhanii jarri garuu yoo argatan harka duubatti hidhanii miilarra dhaabbachaa matarra dhaabbachaa miilaan suuraa irra kaa'an jechuudha. Tokkicha argatan waraana keessaa sultaani magaalaa keessaa sobaa fi dharaasanuu nama goofaree dhubbaa dhaatee deemu hundi ABO'dha. Waraana waboo jedhanii akkasitti diraamaa adda addaa fi tokko adda addaatti dalagan jechuudha. Oromoon kun yoomnuu galaa dhaaban. Kanaaf hiriirri borbaamu tokkoffaan PP'n adda bilisummaa Oromoo fi ABO fi Oromoo fi Oromiyaa fi sabboontota Oromoodha shororkeessaa yakkuuf. Inni lammataa ammoo warri TPLFin balaleeffachuudhaaf hiriira bahe. TPLF guyyaa kaleessaa kophaa siniine kophaa sin ajjeesne kophaa sirremne. TPLF warra gumaati warra gumaati. Opidoo warra gumaati warra gumaati. Kan siine baalee roobetti kan siidhee si darare TPLF miti Opidoodha. Zuwaayitti kan siidhee mana dukkanaa keessatti waggaa 8 waggaa 7 siidhee torchisi godhe Opidoo wayyaanni TPLF miti. Kan lafa Oromoo saamee fi saamsisellen Opidoo gantuu diqaalaa najisa hin xaarre yoomuu jechuudha. Sareen najisanii najisa yoomuu hin xaarre jechuudha. Reefa ofii torba gara gaggalchan jettee Oromoon Opidoo 7 miti 70 gara gaggalchiti. Garuu of ta'uu hin dandeenye. Akkuma Junaayidii Saaddoo jedhe san takka TPLF taati takkas deebitee nafxanyaa taati yoo bira ammoo Mustafeen ka dhufu taate Mustafee argata jira. Yoo bira ammoo ka Mr. X dhufu taate Mr. X argata. Warra ergamtummaa baratan ammallee alagaa fi diinaaf ergaman ka takkaa Oromoo fi Oromiyaan ta'in Oromoon fakkaatiin sifa Oromummaadhaan warraan qabaatii warri kun sifa Oromummaa guyyaa takka qabaatanii hin beekan jechuudha. Uummata saalfii fixate shameless. Oromoo ajjeesa hidhaa reebaa hiriira naabahaa uummata jedhu afaan kamiin itti himna afaan kamiin wajjinaa sufi afaan kamiin hiriira baataa qatin warra Jawaarii sirraa hidhe qaroo ija kee Haacaaluu sirraa ajjeese obboleessa keenya baalee roobe irratti ijoollee waggaa 15 16 17 ajjeesa kaan hidhaa baasaa reeffasaa bineensatti gataa kaan bosona keessatti ajjeesanii sii gannaqaa Oromummaa keessirraa mulqaa Oromiyaa si dhabsiisuudhaaf deemaa akkamitti arra yeroo jarri baharri isaan nyaate arra Oromoo na dhaqqaba Oromoo na reeba jedhanii
hiriira labsatan warri beene kana jechuudha. Sirriitti irraa hubadhaa. An dhugaa dubbadhaa bara adii dubbadhaa bara. Fakkeessuuf hin dubbadhu. Isinumti ilaala hubadhaa. TPLFin kophaa Oromoon fixne warri gumaa OPDOdha. Warri gumaa Addisuu Araggaati. Yaa Oromoo Addisuu Araggaa qixxeessaa guyyaa kaleessaa gabbaasnes ni maxxansine peeji sagala deema laala. Nagaa boqodhu mallas jedhee mallasii hin faarsaan turre. TPLF ergamaan turre waggaa 27 TPLF ergame wallahi billahi tallahi dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin gabrummaa TPLF jalaa bahe warri dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin gabrummaa wayyaanee jalaa bahe har'a ummata isaa gane qeerroodhaa siidaa ijaaruu dhiise qeerroo Oromootii galata galchuu dide nafxanyatti gale. Nafxanyaa fira godhatee qeerroo fi qarree fi ummata Oromoodhaa diina warra godhate jechuudha. Warra gumaatii OPDOon miila kaffiyaaloo kan murallan OPDO mataasiiti. Wallaga keessatti maaloo abbaa koonarraan ajjeesina. Abbaa koonarraan ajjeesina maaloo osoo jedhu mucaa xiqqaa sabiyyii waggaa 6 gocha suukanneessaa gara jabina. Karrasaa miila dhahee miila irraa muree maal eenyu? Waan seenaan dhagenne miti. Kun seenaa Minilikii fi seenaa calii calaquu akka nu dhagennetti miti. Ija keenyaan waan arginu. Dhaloota kana keessatti gocha raawwatamu. Kana argaa abiyyoomaan hin goone warra gumaa wayyaaneen waan wayyaaneen waggaa 27 ol nu goote abiyyi waggaa lama keessatti riikardii TPLF cabse. Oromoo ija jaamse. OMN nama sirraa cufe miidiyaan nafxanyaa akka fedhetti bashannamu zanaa jedhe Girmaa Mogosii artistoota guyyaa kaleessa yoo gartani artistii Amaaraa qofa olii qabanii artistoota Oromoo jazba warra bilchiginaa taatanii bilchiginaa jala deemtan ummata loonii bara loon wanni marga duroo qabaa awwirtee ummata isin addan jirtan artistoota warra nafxanyaa guyyaa kaleessa masaraa yaamanii waan ammataa jiru kanatti himaan jiranii. Kanaaf hiriirri guyyaa bor yaamamu hiriira joorratti baamu hiriira ilmaan Oromoo irratti baamu hiriira Oromoo balaaleffatu akka ta'e hundi keessan baruu fi beekuutu isin barbaachisa. Inni qabxii kiyya kan lammataa hiriirri guyyaa boruu yaamamu hiriira bilchiginnaan deeggarsa akkan Oromiyaa keessaa argatte fakkeessite caamsaa gad deemu kana yookaan caamsaa dhufu kana filannoo gaggeessuudhaaf deemtu. Maaliif guyyaa boruu ilmaan Oromoodhaa sabboontonni wal gurmeessanii wal qindeessanii wal ijaaranii hiriira gaggeeffamu kana irratti warra bilchiginnaa balaaleffatu jiraachuu mala. Warri kun akka hin jiraanneef ammoo miidiyaa kan waraabu jara sikuriitii jara wanni hunduu jara warra kalee Jawaar Maamma Firii jechaa ture illee miidiyaarraa lallabaa ture kan bilchiginnaadhaaf xabaqaa dhaabbatee waardiyyaa dhaabbataa ture argaa jirra. Qabsoon Oromoodhaa qabsoo gingilchaati. Abiyyiin kun abadan naamana. Qabsoon nuti irra jirru qabsoo gingilchaati. Qabsoodhaan qaliila zamzama adii aanam wajjin bilisomnutti ummanni Oromoodhaa imalaa jira. Akka dukkanaa itti akka dhiyeetti nafu. Kana naa hubadhaa kana naa qabadhaa. Bilchiginnaan hin kufti. Ammoo gaafa bilchiginnaan kufte Abiyyi biyya gadhiisee ba'a. Gaafa Abiyyi biyya gadhiisee ba'a ammoo Oromoo fi Oromiyaa kaargatti galfatu ummata Oromooti. Akkuma kana jijjiiramni dhufan mallee jijjiirama dhufuurratti Oromoon dogoggora akkamii akka dalage hin beeka. Eenyuun abdadhee akka akkanatti kasaarellee hin beeka. Kanaaf warri ammaan gorra jirtanis kaadirees kaabinees kafeeta ta'e kan dhugaadhaan saba kanarratti duultu hunda kee Oromoon dhugaas timami borsii dhiisuuf hin deemtu. Barri dhiifamaa fi barri araaraa OPDO wajjin dabree jira. Kana booda ummanni Oromoodhaa seeraa fi heeraan isin gaafatu ta'a. Gochoota isin Oromoo irratti raawwachaa turtan raawwachaa jirtanii fi raawwachuuf deemtan jechuudha. Kanaaf filannoo dhufuurratti ummanni nu deeggara jedhanii
kaameeraa adda addaa gaazexeessaa adda addaa kan afxanyaa osoo nafin qopheeffatanii jiran. ETV Waaltaa Faanaa Maarree OBN miidiyaa kana guutuu achi abbichuu TPLF warra balaaleffatu jechuudha. Kana yeroo gaggeessan dookumantarii adda addaatti dalaganii afaan jalaa hiikanii tiraansiree godhanii afaan Ingiliffaatiin TPLF gura akkana uummanni balaaleffachaa jira. Uummanni nu deeggaraa jira. Maaliif abiyyi ciqqaa jira? Addunyaan guutuu nama gadhiisii daandii jechaa ni jira natti mootummaa coomsaatti jijjiiramaati. Biyyi tun lola hamaa keessa hoo seente dantaa Ameerikattu qamaa dantaa gaanfa Afrikattu qamaa nageenyi tasgabbiin gaanfa Afrikaadhaan jiru. Biyyoota dhiigaa dhala Jibuutii, Sumaalee, Keenyaa, Sudaan, Saawus Sudaan nageenyi gaanfa Afrikaa guutuun hin laaqamu. Awurooppaan addunyaan guutuun biyya meeqa tasgabbeessuu dandeetti? Baqataachi baqatu kana guutuu biyya meeqa fudhata? Kisaaraa siyaasaati fi dinagdee biyya gaanfa Afrikaa irratti dhufu waan beekaniif abiyyi cinqaa keessa kaanii jiran. Daafi addisuu araggaa naree bina dhaqqabii peejii katabii Oromoo gannaa yaasi. Oromoo dhagaa abiyyi dhiibbaan addunyaatti deemaa jira. Inni illee muratee jira. Takkaanaa tarti irra dhaabbatee jiran illee. Itti fufaa jira jarallee dhagootti jiru. Mootummaan Sudaanii araaraaf kadhate hin dide. Mootummaan Sudaan mootummaa addunyaatti jedhee jira. Namnichi nama araara barbaadu miti. Nama nagaa buusuuf tasgabbii buusuuf deemu miti. Nama dhiiga uummataa jigsuuf addunyaan bara lola dhaabaa bara hin dhaabaa bara namuun dhaabaa. Israa'elii fi Falastiin biyya waliin gallanii lola dhaabaa hin dhaabanii bara keesfaayar. Waraanni Afgaanistaanii fi waraana Afgaanistaan Taalibaan shoror keessadhaan addunyaan isa beektuu fi waraana neetoo ka Ameerikaan, Jarmaniin, Ingilizii fi Faransaan keessa jirtu lola keesfaayarii dhaabaa yoo jedhanii hin dhaabanii bara jarruun dhaabanii. Guyyaa haganaaf torbaan haganaaf lola dhaabne jirraa jedhanii bara. Kana abiyyi faara gagama waa takka dammaqiinsa fi siyaasan beekne namicha gowwaa addunyaallee ollallee ahalii fi fira dhagoo dide lolatti deemu kana mangaduu carqi argille akka mallas jedhu sana mangaduu carqi argille arguuf jirra jechuudha. Dhumaatii ta'e arguuf jirra. Kanaaf waan uummanni isaan deeggaru fakkeessee haga wayyaanee tana balleessuutti hin dhiisu. Namni ammoo hanga wayyaanee tuni buqqaatutti nagaya argachuu hin dandeenyu jedhuu fi jibbaa summii uummata TPLF fi Tigraay qabaannu nafxanyaa. Uummata nafxanyaa jara jechuudha. Gaazexeessota jara laalaa, aktiivistii jara laalaa, nama uummataa fi banii isaanii hunda laalaa. Uummata kana namni abiyyiin duubaa dhiibee chaachuu jedhu eenyu dhiiga eenyutu taphachaa jiran. Dhiiga qeerroo Oromoo injifannoo uummanni Oromoodhaa fidan. Injifannoo Lammaanfaan Jawaarfaan fidan. Injifannoo Warqina Gabayyoo faa fidan. Injifannoo Mustafaan faan fidan. Injifannoo qeerroo fi qarreen Oromiyaa hundi fidan. Kanneen hunda isaaniiyyuu wanni jaraa nyaatan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni isin godhuu qabdan tokko maalidhaa? Hiriira guyyaa booruu warri baatan dhugaa. Faayidaan biraa akka keessa jiru ammoo kan osoo hin tuqin isinii darbe maalidhaa? Hiriira boru gaggeeffamu ufumaa yaamanii uummata nagarratti boombii darbanii maaliif muuxannoo fi dandeettii silaallachuun sitti malabe. Abiyyi Ahmad addababayii masqalatti boombii hiriira nama darbisiisee bara. Boombii san kan harkaan qabee du'e ilmaan bootu ijoolleen bootu ijoollee Oromooti. Dhugaaf du'an haqaaf du'an garuu inni diraamaa ilmaan Oromootiin taphate. FBI CI Ameerikaan seene ganama san FBI Itoophiyaan seene ganama san hin qoranne hin laalle boombii san ka darbisiise akka abiyyi ta'e hin himne. Abiyyi maaliif boombii darbisiise? Deeggarsa uummata argachuuf. Mangistaachinin ligan lubbunno laa jaalala uummataa dabalachuuf daranuu mootii haati isaa jettee san ta'uuf akka uummanni abiyyi jaalatuuf agarsiisuuf gocha kana karaawwate ammoo wayyaanee TPLF uummanni waan jibbuuf diraamaa kana dalaga biyya. Ammallee diraamaa madur dalage ka beeku ka muuxannoof dandeettiitti qabu san ilmaan Oromoo ammallee isin jidduutti boombii darbee dhoosee ammas dura himaa jira laala. Boombii darbanii dhoosanii gocha shuukanneessaa gara jabinaa maaliif? Inyaa bichaa lama mootallen nu qofti maa duuna Oromolleen duu qabdi jedhanii warra achi keessa waa qopheessaa jiru jira. Maaliif nuti gurraa fardaa qofatti Gambeellatti bakka adda addatti Tigraayillee nufitti uummanni Oromollee dhumuu qaba. Uummata Oromoo kana ka fixoo eenyu
Tigraay miti tibballanii miti abaa ooshanidha jedhanii dookumantarii diraamaa dalagachuuf deemanii bara Oromoo akkam taatanis. Indi uummanni keenya kan akkamitti hubachuu dida sa'aa biyya kanatti jeeqamiinsa keessa jirtu sa'aa uummanni biyyarraa baqachaa jiru qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee deemaa jiru kan boru hin arganne waan fucaafate waan qotate dhiisee ka deemu qabeenya horate loonii fi re'ee isaa dhiisee ka baqachaa Suudaanitti nama meeqa Suudaan seene borlolli kun kuma kudhanii ol borlolli kun ammoo yoo Oromiyaa dhufu taate Oromoo atillee gara keenya cabsuuf deemtaa bara booranni loon isaa dhiisee tara lolaga biyyi lolli keessa jiru namni mootummaan dhagaa bu'uuraa yoo ta'e malee mootummaa sammuun isaa dhagaa bu'uuraa ta'e yoo ta'e malee namni Gaaddaafii fi Sooriyaa argaa Iraaqiin argaa Libiyaa argaa namni Yamaniin argaa ibiddaan hin taphatu lolaan isaan kalaalan wayyaanee kuffisuudha humni isaanii guutuun achi jira biyya tana ammoo diinaaf saaxiluudha gaafa rakkoon tokko dhufe jeequmsi horii dhufe kan miidhamu jennu ilmaan miskiina kawaan nyaatu waan dhuguun qabne Abiy ilmaan isaa Ameerikaa baratan ministeerota illee jeneraalota illee kabbaa fidoote warra miidiyaa amma bokkisee nuti akkala godhaa hin barbaannu nagaa maal jedhan bakkaa fi mana qopheeffatanii jiran kabaqatu eenyu ilmaan hiyyeessati karakkatu eenyu ilmaan hiyyeessati bordee biyya gaafachuudhaaf loon isaan jiran manni isaan jiru qabeenyi isaan jiru jalaa saamamee jira jireenya akkamii jiraatu manni kana wallaalee mootummaan kanaaf wanni ani isinii dhaamu akka haga beekurra haga hubadhurra ilakka ilaalcha kiyyatti jarri tun lubbuu keessanii qumaarii taphachuu deemti ilaala boombi isinirra darbanii abaa ooshaneetu dhoosee dookumantarii isin dalagandu maaliif እኛ ብቻ ለምን እንሞታለን? ጉራ ፍርዳ ማለት ምንዱና በጋምቤላ ቲማን ቆፍት ዱና ዳንጋረች ላይ ማን ቆፍት ዱና አንድም ብሔር ትኩር ያደረገ ስለዚህ ኦሮሞን ዱ ቀብዲ ዳባ ኦሮሞን ቦምቢዳን ዱሙ ቀብዲ ኦሮሞ ፈንጂን ፊቱ ቀበኒ ጋባ ወለጋ ከሰትለ መዳ ጅራ ሚረ መዳ ማደንገ ዳቺቲ ተይሰን ከሞፊ ጉደን ድራማ ጀሪ ደለገተን ሰን ደቢሰኒ አሲት ዶሰኒ ደሞ ኦሮሞ ፊጠኒ ኦነግ ነው አመ ደሞ ማን ጅራ አብይለ ጅራ ከሰታይ ዝም በሉ ባኪ የኛም እየሞቱ ነው እናንተም እየሞቱ ነው ይላል ላ ነገተ ደረሞ ነገተ ሲልት ጋባ 6 ኪሎ ከሰጣ ሱፍቱ የእናንተ ከሰቆማሚቲ ከነለ ዱማ ጅራቲ ውሳና ragiran ለጥ ዲጂናቲ ጀርለት ዲጂ በርኒስቱ ጉራ ፈርዳት ኑቱ ዶ ቤኒሻንጉል ኑቱ ዶ ዳንጋ ኤርትራ ኑቱ ዶ ሚሊሻ ከነ ዱማ ገረ ወለጋ ከኛ አሲትለ ኑመፍጣ ጅራን ምናምን አሞ ኢን ኦሮሞ ትገዲሰ ፊቴ የው ሸኔ እየጨረሳቸው ነው ዱማ ተበር siyaasni yoomuma uummata keenya gala ka jedhu qofatu yeroo hedduu gaafiitti ta'a bu'aan isaan keessa argatan bu'aa hedduudha. Hiriira bolga gaafamu jaalattanii jibbitanii hin kasaaran jedhe bu'aa guddaa jala argatan. Abbaan feete gabba'iitti jarallee balaaleffadhu. Yoo hundoon gabbaatee jara balaaleffattallee seera darbanii jara diraamaa adda addaa kana tooftaa walitti beekaniif jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Hiriira guyyaa boruu kan yaame gantuu sobduu kijibduu warra guma addis wargaafi oppiidoo piippi ilmaan oromoodha kuma meeqa nyaachaa jirtu ka oromoo ajjeesaa jirtu hiyyiidhaa jirtu reebaa jirtu ka OMN hin cufte ka jawaariin nurraa hiite ka hacaaluu nurraa ajjeeste diinni hacaaluu nurraa ajjeese caala diina hin qabnu diina jawaariin nurraa hiite caala diina oromoon hin qabu abadan never ever waan wayyaaniin hin godhin nu goote bara wayyaaniin gaafa inni akkasii geerru san osoo wayyaaniin ajjeesuu dandeetu maalta kana caalu jarriin hin goote bara jawaariin osoo hin hidhin gootota oromoo meeqa har'a jarri shoror keessa maarree targa adda addaatti maxxansan ammoo diraamaa tokko fidatanii jiran alhamdulillah rabbil alamin karabbiin girrisarraa baandarraa gama maalitti nu jijjiire seen abiyyi maal jedhu isheen sigibgib juuntaa alhamdulillah karabbii juuntatti nu jijjiire laala girrisaa baandaa maarree waan hedduu haasaa turan jarri tun soma hawaan fedhan jedhanii waan fedhan jedha waan የፈለጋችሁትን በሉ ግመሉ ጉዞውን ይቀጥላል ጋሊ ይመለሳ ሂንዳቡ ሀገ ገልመ ሰንጎት ይስ ከናፍ ኢንማን ኦሮሞዳ ወሪ ቦር ሂሪራ በውጀንተን አከ ጃለመሮት ሂሪራምባን ጆወረተ ሂሪራምባን ነመ ዱጋ ዲጋ ሀጫሉ ሂሪራ በውዳፍ ደም ቄሮ ዱባ ጅርቱ ደርገጎተ ከነ ወሬ ገማ ጀረነት ነመ ዲጋ ሂሪራ በውፍ ደም ዲጋ ቄሮ ኦሮሞ ረት ነመ ሂሪራ በውፍ ደም ጀቹ ከናፍ hiriirri guyyaa boriu kana fakkaataa akka jedhu haga tokko hubannoo isin kennee jira jedhee yaadaan. Kanarraa kanaafee akkuma isin argaa fi dhagaa jirtan gaa
مقلتان جما مقلتي بهجرة جما موتوما فدرال رلي باجر guyyaa kaleessaa raajaan ittisa biyyaa gootichi jagnan kan abiyyiin hoogganamu guyyaa kaleessaa eerpoortii umaraa to'atee jira. Ajaba bara zeenaa bara oduudha. Eerpoortii umaraa yeroo to'attu dirree footoo kaasite agarsiista. ETV illee kanuma laxxafa. ETV mal feesbuuka kennan qatee bara. Miidiyaan abiyyii qabu guutuun peejiin jira bara. Peejii aktiivistii Oromoo tokko hanqatanii dhugaan qaban soba piikcharii dirree dur kaasan gartanii dur bakka leenjii dur kaasan. Waraabanii gadhiisanii bara lubbuutiin deemanii bara guyyaa kaleessaa birgaader jeneraal Baacaa Dabalee fidi guyyaa kaleessaa jeneraal Baacaa Dabalee kifla xoorii si dhagaa kifla xoorii isinitti baarama dhagaa kanallee isin garsiisa kana dhagaa laala yaa wayyaane yaa tippellaf zanaa jedhamii uummata jiraachaa jiran har'a makalakaya jeneraala bar makalakaya dadhabne jeneraala kaan ministeeriksi dhufa kaan tutara juulan dhufa caalattara ammallee kuunleen dhufa juulan addaan wallalle maammad maali jedhan maqaa isaanii jeneraal Itamaajoor Shum Jinni laala dhugaan jirtu tana maqalee dhugaan jirtu tana har'a shiraaroo laal shiraaroo mootummaan Itoophiyaa to'annee jirra to'annoo keenya jala galee jira kanaafuyyuu shiraaroo itti muddaa jira jedhanii warra shiraaroo waan jedhu dhagaa wala dhagaa yaa Oromootiyaa warqiilee nama ገባል ብሏል። የሸራሮ ከተማ ነዋሪዎች ብርሃኑ ጁላም ያው እንግዲህ እናውቀዋለን። የማይታወቅ ሰው ቢሆን ነበር የሚገርመው እንጂ እኛ ያለቀቅነው ያሳደግነው የትግራይ ህዝብ ራሱ መግቦ ማዕረግ የሰጠው ሰው ስለሆነ በዚህ ነው እድሜውን ማራዘም የሚችለው። ሌላ አማራጭ የለውም። ሽንፈታቸው ለሌላ ችሉ ከትግራይ ውጭ የእውነታቸው ከትግራይ ያሉ ህዝቦች ያውቀዋል። ግን እሱ ከትግራይ ክልል ውጭ ያሉት አውቆ ለመደናገር ትግራይ እንደዚህ ሆናለች፣ ትግራይ እንደዚህ ነው፣ በኔትወርክ ተቋርጧል እና ስልክ መለዋወጥ ማይተም ኢንፎርሜሽን የለውም። ለዛቸው ለመደናገር እንጂ እንጃ ጥሩ ነው ያለ ነው። ያው ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ያው ውሸቱ የተለመደ ነገር ነው። ለትግራይ ህዝብ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። ግን ሌሎች ብሔረሰቦች ለማታለልና እንዲሁም ከትግራይ ለብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የተሰጠ ምላሽ አጸፋ ይባላል። አፈና ማሪፋቲ ከነ ከንጀለ ጅራቶታ መጋላ ሽራሮ ኬስ ነገጅራ ሁመራ ኬሳ ነገጅራ ወኒ ሲንድረ ጠያረት እየፈተኒ ማሊ ሀረ ደግሞ ከለቆፋ ሚጠር ትላንትና ከሌስ ሁመራ ኤርፖርት ድረ ጠያራት ወነ ጅራ ጀተ ቶክ ደጋ ለመፋ ሽራሮ ድረ ጠያራት ወነ ጅራ ጀተ ሰደፋራ ሞ ድረ ጠያራ አክሱም ተወኖ ከነገለ ገልተ ይርቲበር ፎቶ ዱር ይቲበር ፎቶ ነው ፖስት ጉቻቶ ይንጅሩ በር ወመተክ ክለንስ ጉባንጅር ኒበር ማሶብደን ኢማ ረቢዱ ቀብ ኡመኒ ኩን ኢጀጭ ሶይዳን ይቀተ ኡመተ ከጅብ ኡመት አብዲ ኩተተ አከ መንግስቱ ለማረም ጆሮ ኩፉ ገይ ኮኬስ ቀበን ሰረት አመለው ምን ከየነ ደገረነ ያላ ተጅሩ ገርተ ጋዳሚ ለከሱ ይላል ኢፊዱ መተ ይያል ቀበን ይበር በቃተለ ምሽጊ ከሰለ ታኤ ኡመን ከየነ ደገረነ ያላ ተሰንክ ይጀራ አንድ ጥይት አብየ ከስያዳ ትግራይ ነጋ ቀብዲ በኪ ወረረበ hinjiru bakki qabame hinjiru lafti ትግራይ ነጋፊ ተስገቢ ዲሞክራሲ አከፈተት ለፍቲ ከሰስ ቶቶች ዲቹ እስኒን ገሎሲ ብርጋዴር ጀነራል ባጫ ገበለ ጉያ ከላይ ሰማል እስኒን ገለ ሲስተም ጀሪ ኔትወርክ ራያት ሰብያ ፊንፊነ ጁ ቢሾፍቱ ምናምን ከት ጎቴ አሲነሞ ከስ ሴንቴ ካል ዳፈጫስቴ ካን ራተ ጋበስደ ወረገራይቹ ቁርጢ ኢትጭራ ውስኪ ኦባሳ ኩነሞ ሲል ካምቢ ሴኔ ካንጉረ አራተኛ ክፍለ ጦር ጀቻለ ስልት ይመበር ክፍለ ጦሪ ገርጋርሳቲ ይገድ ክፍለ ጦሪን ኩን ክላሽን ቀበቱ አፈር ኦሮሞ ስቲማ አፋን አማራት ልበተልከን አፋን ኦሮሞቲ ሲኒቲ ይቱርጁማና ክፍለ ጦሪን ኩን አየር መቆማ ጀቹ ከጠያረ ቲምቡሰን ገርተን ይሰፋ መጥፊፋ ሚሳኤልፋ ሮኬቲፋ አክቶበት ክፍለ ጦሪ ተለብቻ ቤካ አራተኛ ክፍለ ጦሪ ደግሞ ናኖ ትግራይ የት ከመሻ ጉርጉዳ ከነደቱ ቡሾፍቱን ጅት ጅጅጋን ጅት አሶሳን ጅት ሰመራን ጅት አፋሪ አዋሳን ጅት ሞያሌን ጅት ክፍለ ጦሪን መሻ ጉርጉዳ ቀበቱቱን ናኖ ትግራይ ትርት
እና isa sanurraa booji'anii haga messaaraa san guutuu dhabama goonee balleessinee abiyyi deengadamaa jedhe dhoofnee balleessinee jedhan jenne kijibaa abboo isheen bana nuyyuu ijoolleen ishii namni biyya bulchu akkamii soba namni akka biyya bulchu akkamii kijiba booshate bagatti meeshaa san barbadeessinee jarallee balleessinu malee asii lolli hin dhaabnu jedhan abiyyi ammoo achiin deemamaa jedha bakka meeshaan rokkeettiif misaa'illi jiru guutuu balleessinee jirraa jedha jarri yeroo rokkeettiif misaa'ila kana fudhatan jarri gowwaa miti barka daqiiqaa takkatti achi kaaniif daqiiqaa 5 keessatti achi dhabama godhaniya kaarka kennatti nagaan boojame kadide laxallaqan dhumati eega siistama jarri ittiin daqiiqatti raayyaa ittisa biyya birgeedii meeqaa fi kifla xoorii meeqa to'achuu jechuun bara oromoo maltatanisiisi siistama abiyyiin caala beekumsaaf dandeettiif muuxannoo qaban jechuu bara har'a meeshaa Itoophiyaan qabdu guutuun harka Tigraay jira jechuudha. Kanaa dammoo ragaan ubaanii barjaaruutii fira dhufanii manii jiranii masaara gurguddaa misaa'elallee rokkeettillee waan hunda fudhatanii jiran. Karaa ammootinu dhugaadhaa meeshaan nu harka galee jira rokkeettiin misaa'elli eerpoortii fedhe dhab eenyu Geetaachoo Raddaa malee ማንኛውም አይነት ሪፖርት ጠያራው ሳይነስ በሚሳኤል በሮኬት dhab sadii barra jarri suusii eerpoortii qabdi. Umaraan eerpoortii ተቆጣጥረን asii namooti qoyyataa miti. Maqaleen ተቆጣጥረናል yoo gaatti ko jedhanii miti asiin maal jedhanii Aksuumin eerpoortii ተቆጣጥረናል eerpoortii irraa maraate jechuu baran. Eenyudha Geetaachoo Raddaa hojii manaa kenneef laasamantii saniin biizii godha jara. Kajaratti dhufe ofirraa dhoogan sirriitti waan beekaniif abiyyi baan hin deeman. Jarri mishigillee qopheeffatte bakka qabatte lafa jaraatti gaara jaraatti sirriitti beekan lubbuudhaatti hin deeman kilaashii qullaa qabateetti deemaa biyyi. Matarayyaa isaa biyya harkaa qabu bara jaalmarroon bara meeshaatti hin dabata akka ijoollee ciu hin garree torba saddeet kudha qeerroo woboon diidama akkana dardartee matarayyaa isa kana gartee sanii ala meeshaan qabu. Meeshaa waraanni adda bilisummaa Oromoo qabuuf ka abiyyi qabu walqixa dishqaa tokkicha TV irra si garsiisa dishqaa tokko agartaa TV gubbatti dhumatee jira. Wala launchari wala roketti wala misaa'el wala marre aratnya kilotor achi ture qabatanii jira. Abiyyi lubbuuf kana beekaa eedamaa jedha biyyi sodaate yaa ummata Itoophiyaa yaa kabajamoo kana booda anillee gara Eertiraa amallatu danda'a angara Asmaraa Jawar gara Samaraa gara Masaraa jechuudha. Angara Asmaraa Jawween gara Masaraa bammiloo calculation yoo tarellee biyya teessan eeggadhaa jedhee gadhiisee bara dubbii abiyyi dabarreessisan akka laayyuutti ilaalina akka laftuutti ilaalina. Mootummaan abiyyi dhaadachaa ture Tigraay jijjigaa se'anii warra jabanaa qabee jimaa Abdiillee bar daqiiqaa 30 Musa Abdiillee saata kan ga'u bar Abdiillee to'achuuf abiyyi wayya Tigraay meeqar guyyaa 8 guyyaa meeqsi 8 wafellam qilleensi hin jiru bar som kijima maqlaqatiin jeneraala meeqatu guyyatti maqlaqaa kenna Biraanuu Juulaa adda kenna la Biraanuu Juulaa addaasaa Baacaa Dabalee addaasaa Maammad Marree Maammad eenyu maqaan Maammad Sammaraati moo Samaraa addaasaa jeneraaltonni guutuun kophaa haasaan hundi isii afaan haasofti hundi isii ibsa jalloon adda adda kenniiti hundi isii ammoo eerpoortii adda adda isii akka deebi'an beektaa eerpoortii jirri to'atullee eerpoortii adda adda abuu golfiidee barbaran eerpoortiin isii to'atullee eerpoortii adda addaa haasofti bakki isaan qabatanillee adda addaa qabatan kun aluula abbaan aggaa qabata kun yaadawaa nuizaan kun aksuumii qabata kun shireen sillaasee qabata kun ammootinu maali maqaan isii humaraa moo samaraa kun humaraa qabata jeneraalli kudhanii eerpoortii naannoo Tigraay kudhan qabate jechuudha. Aboo Tigraay tuni maaftaami wallaahi billahi. Oromiyaan eerpoortii meeqa qabdi? Ajaa'iba bara. Oromiyaan bara Adaamaan eerpoortiin qabdu bara Adaamaan. Kan beeku eerpoortiin kan jiru Jimmaa Oromiyaa keessa. Baalee roobee dhiyootan ijaaranii jiran. Bara Oromiyaan Tigraay shangeeti. Tigraay eerpoortii meeqa qabdi jedhani. Eerpoortii kudha wayi. Eerpoortii kudha wayi. Alaa miti barka jedhe. Yaaksuun eerpoortii itti jala deema laala tokko tattaranaa jedhan. Aluula abbaan aggaan qabannee jirra jedhan yookaan dhoofnee jirra jedhan. Yookaan ammootinu asiin humara eerpoortii qabannee jira jarri katamaa qabattu ishii eerpoortii malee. Geetaachoo Raddaa kana mara godhee barjaa Geetaachoo Raddaa abboo Geetaachoo Raddaa yajjiinis tabboo eerpoortii kanaa saayinna sun mataa lamii jar keessa hochuun kun biizii nutti godhe arra biizii nutti godhe adde
Dhuguma magaalaan qabatan isaa eerpoortii malee. Eerpoortii malee qabatanii jiru. Jarri katamaan beekanii jiru. Abbootii beellafi. Si jeneraaltonni katamaan beekne eerpoortii malee jeneraaltota biyya kana. Katamaan haaquma inde. Tinnishin beeku katamaa wayii qabanne jira. Viidiyoo uummata katamaa sanii intarviifaa gochaa haasofsiisa. Taappellaa magaalaa sanii faa agarsiisaa waan uummanni amanu tokko ragaa qabatama. Zimbiraachuun እንደዚህ በአየር ላይ qilleensuma irratti moo እንዴ እያንዳንዱ ጀነራል 10 ጀነራል ካለ 10 ኤርፖርት ውስጥ ትግራይ ውስጥ ተቆጣጠሩ ማለት እኮ ትግራዩ ኒውዮርክ ይባል አረ ጀርመን ከሲ ኤርፖርት ይቀብዱ እንደ ማጣት እንጂ ጎዲና እንደ ኤርፖርት ይመከን ሁሉ ቆርጠን ላላ አሉላ አባረጋ ሽሬ እንደ ስላሴ ሰመራ አክሱም ማረ ኤርፖርት ይመክ እንዴ ባጥ ይሲ ምን በያቀሙ ሲ እንዴ ናኖ ለማራ ኤርፖርት ለማ ባህርዳር ጎንደር በቃ ከዛ ውጭ የለም እኮ ኤርፖርት ለማ ይቸግራል ሶማሌ ናኖ ሶማሌ ጎዴፊ ጅጅጋ ጅር ናኖ ፈር ሰመራ ብቻ ጅር ደቡቢ ኤርፖርቲን ከጅሮ ሰበይተኒ አዋሳ ቆፍ hinjiru bar naannoo Tigraay ኤርፖርት ዲደበል ካድራል ባዲያን ትግራይ ጉቱ ለካ ኤርፖርት ኢንተርናሽናል ለቀጥ ደሞ በሩ ለማ ጀርቤታ ኢንተርናሽናል አሉላ አባረጋ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት አክሱም ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ተራበራተን አቦ ጌታቸው ረዳ የጅንስት የጅ ካርካ ጌቲ ሳከን ነው የቹ ከናፉ ጃለተሪ ጅብተኒ ኦሮሞቲያ ሜ ኢሲን ጀረተነ ላላ ጉያ ከለሳ ሁመራ ቀበነ ጅራ ጀረ ፎቶ ከርተኒ ጀሪ አሞ ላይቪ አገርስ ጀሪ ላይቭ ፌስ ቱ ፌስ ኤርፖርት አሉላ ነጋ ቀበነ ጅራ ወጣ ጀሪ ጀረን አሲ ላይቭ ሲገርስ ሽሬ መጋላ ቀበነ ጅራ ላይቭ ረጋና ሳኒባ ወርኒ አረባ ጀረን ብራኑ ጁላ ከከነራኛ ተር ከከነራ ዱጌ ኑቱ ጉዲሴ ከና ኑቱ ጀነራሉ ማረ ከነፊ ከናፍዩ ስሪት ሰበይና ከናፋ ይደቀለ ራኒት ዱጋ ሪያሊቲ አቦ በገር ቢግሪሳ ነው አቦ ግሪሳ መቃኑ ረጅጅርተኒ ጁንታ ጎተን ማለ ግሪሳ ነው ጁንታ ሲግብግብ ጁንታን አቹ አብይት እዛው ሲግብግብ ጁንታን እሱ መመታ ከሰመለ ከናፍ ኦሮሞቲያ አብይ ኩፌጅር አመና ሞቱሞን አዱኛ ጉቱን ሎላ ከረ ዳቢ ጠላት በረሰ ጀር ቲቪ ተሶንዱ በነላ ጀሪ አብይ ኢትዮጵያ ቆፋፍ ያደነ ሶንታነ ከሰራ ሲያሳ ዱላላላ ኢትዮጵያን ሴንተር አከ ኦሮሚያት ኦሮሚያን ዮፍጦይ ኢትዮጵያን ቢጀመቀታት ኢትዮጵያ ነገር ከተጅራቲ አማር ቆፋ አፋር ቆፋ ሱማሌ ቆፋ ደቡብን ቆፋ ቤኒሻንጉል ቆፋ ቢ ኦሮሚያን ዳንግሊሲ ኦሮሚያ ከሰ ትጅርቱ ተክቲነ ነው ቤተኒ ትግራይ ቆፋ ተኦሮሚያን ዳንግሊሲ ቢ ኦሮሚያን ዳንግሊሲ ተክቲን ትግራይ ቆፋ ከላም ቢያውን ዳን ከወልዳንግሊሲ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ረከስ ጀቹ ቢያ ከረት ተንዱረታተ ጅቡቲ ሱማሌ ኬኛ ሳውዝ ሱዳን ኤርትራ ቢዮተ ሜ ወልዳንግሊሲ ከና ረኮንቶ ኮደለተ ከሳራ ሲያሳ ጉደቱ ምደ ማለት ኢትዮጵያ yoረጋታተ ጅቡቲ ነጋርገት ሶማሌላንድ ነጋርገት ባህራ ሰኒራላን መርከምኒ ዘይታ ፈኡጅራ ጋዛ ጅኒ ማሬ ኢምፖርት ኤክስፖርት ደልደል አውሮፓ ሀገር ቢያ አረባ ይመሉ ሁንዲ ከራስን ረደ ማይቹ ቢየ ነጋፍ ተስገቢን ከስንጅር ከሰ ከሳራ ሲያሳ ጉደቱ ፊዲ ነደቱ ሞትሞት አውሮፓ ዩ ሙደት ከረዋ በከንጀቻ አብይ ሎላ ከረዳቢት ሙዳ ይረኒያ ዶክመንተሪ ልቡ ከሰኒ ደረጋችሁ ደማ ማለ ከናም አብይ እንጁ አብይ ሁፈያስ ክጅባ ብልጽግና ለለ ካልማን ሄበለለለ ሐሚሌ እንጅል ለፊት ጎዳ ጅርቲላ የሌለ ሞራል ለራሳቸው ይሰጣሉ ነምኒ ቶካ ከሚቲ አርገፍዳ ከናፍ ኦዶ ዱጋት ወራነቲ ፔለቲ ቦጅተኒ ባላ ረቢ ኢኒ ኦዶ ዱጋት ኦራሊ ተኮራ ቦጅተኒ ሞ ኦዶ ዱጋት ታንኪ ተከቦጅተኒ ሞ ኦኬ አብይ ከኔ ጋር ነው ኖጅናሲ አብይ በታንኪ ማልገት ደንገተ ሰጀኖ ከነተረት ናኖ ትግራይ ቆቦ ኤዶ ጀደሙት ራያ ቆቦ አላማጣ ፈረሩም ራያ ቆቦ አላማጣ ራያ ካምቢን ሜሻ ጅሩ ጉርጉዳን ታንኪ ፊ መርፊ ለጅት ኩን ክፍለ ጦር ያፈፋ ምት ቤካ ክፍለ ጦር ይብራት ከጀሪያም ከላይ ሰባጫ ደበለ ሲቲ ማራተኛ ክፍለ ጦር ይዲሳ ሱን ሮኬት ሚሳኤል ምናምን ከበዛ ገለበር ሽጉጥ ነው የሚታጠቁት ሆመረ ጉዳት ሽጉጥ ይመለ ክላሽ ይቀባተኒ ሱን ፍትነ ጅራን ይለ ሰንጩፍ ነው ቻፕተር ሰንጩፍ አብይ ጩፈ መ ጅራችት ማለት ተቀበ ክላሽ ኮንካ
harka qaba. Kana jawwee kiyyatti mee bara. Jawwee kiyya jawwichoo kiyya sitti nama waan garaa kiyya akkuma jenneesan jawween gaafa itti mee jira. Kana waa shambaqqoo qabattanii hin jedhinaati jara jedhe san meeshaan jedhe dhuga. Riyaalitii kun. Jarri gaabbasdee affeertee achuu qaqqat goote. Kanaaf taankiiwwan achi jirulleen jara harka jira. Bakka qabattee jirti jarri. Waggaa 27 miti waggaa 40 ol muuxannoo fi dandeettii lola waan qabaniif. Mooraa isaatti dhaqeemo namni jaalmarroo waba godina Oromiyaa takkaa fi lama keessaa balleessu dadhabe. Tigraay immoo Oromoo as bira laala. Waraanni saba isaatiif lammii isaatiif lolu mee fakkeenyaaf ati namni anamma